Doyyaar kafuuni Ashama jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jennaa odeeffannoowwan guyyaadhaan qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Jalqaba irratti hangafoota oduu godina Wallaggaa Bahaa Kiraamutti humnoonni finxaaleeyyii faannoo uummanni oomisha qonnaa isaa akka hin sassaabne danqaa jiraachuu ibsame. Naannoo Oromiyaa bakkoota gara garaatti dargaggoota dirqiidhaan guuranii gara dirree leenjii waraanaatti geessaa jiraachuun dhagahame. Hojjettoota mootummaa dabalatee jechuun waamichi obbolaa jidduutti dhukaasni haa dhaabbatu jedhu cimee itti fufee jira. Faallaa kanaatiin garuu hoogganaan Obbo Jaalmarroo Dirribaa mootummaa kana wajjii hojjechuu hin dandeenyu jechuudhaan dubbate. Qeellam Wallaggaatti har'as namni biraa ajjeefame. Bira deebuudhaan harka fuunee Ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa kun hangafoota odeeffannoo keenyaatti odeeffannoo kan biroos qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Isinis hanga guutuu odeeffannoo keenyaan faana tura. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan gara guutuu odeeffannoo keenyaa isin dabarsinaa. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Waamichi obbolaa jidduutti dhukaasni haa dhaabbatu jedhu itti fufee waraanni waliin Oromiyaa keessatti mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemsifamaa jiruun karaa mariitiin akka xumuramu waamichi sagalee dhukaasa obbolaa jidduutti haa cal'isu jedhu adeemsifamaa jira. Uummanni Oromoo yeroo ammaa waan hundaa ol nageenya barbaada kan jedhan namoonni duula kana adeemsisaa jiran. Kanaaf qaamonni Oromiyaa keessatti wal waraanaa jiran sagalee dhukaasa haa cal'isu qabu jedhu. Rakkoon siyaasaa Oromoo qawween osoo hin taane mariin furamuu qaba jedhu. Qaamoleen Oromiyaa keessatti wal waraanaa jiran dursa sagalee dhukaasa Oromiyaa keessatti cal'isu irratti walii galuu qabu. Achi booda dhimmoonni siyaasaa kanneen akka bilisummaa walabummaa hiree murteeffannaa hidhannoo hiikachuu dimokiraasii fi kanneen biroo dhufuu danda'u jedhu. Siyaasni Oromoo dhiiga wal dhangalaasuu keessaa bahee gara marii siyaasaatti ce'uu qaba jedhu. Mootummaan Itoophiyaa marii nagaatiif haala mijeessu akka qabu dhaamanii jiru. Faallaa kanaatiin hoogganaan Obbo Jaalmarroo Dirribaa mootummaa kana wajjin hojjechuu hin dandeenyu jechuudhaan yoo dubbatu dhagahamee jira. Akka Jaalmarroo Dirribaa jedhetti sababni isa wajjin hojjechuu hin dandeenyeef mootummicha keessatti sirni jiru sirna haadha ajjeesuu, sirna ilmoo ajjeesuu, sirna saamichaa, sirna paartii waraanaa tiksuu, sirna korojoo hatu warra kanatti waraanni bilisummaa Oromoo itti dabalamuu hin danda'u jechuudhaan dubbatee jira. Haaromsa isinii kennina jedhu haaromsi isaan nuu kennan haaromsa hannaa haaromsa galee sirna isaanii eegu haaromsa nama mirga isaa falmatu ajjeesudha jechuudhaan Jaalmarroo Dirribaa yoo dubbatu dhagahamee jira. Nuti kan manaa baanee fi sirna saba keenya cunqursu ofirraa kaasnee bilisummaa saba keenyaa mirkaneessuudha jedhama Jaalmarroo Dirribaa. Mootummaa kana waliin hojjechuunis hin danda'amu. Sababa inni hin danda'amneef mootummicha keessatti sirni jiru sirna haadha ajjeesu, ilmoo ajjeesu, sirna saamichaa, sirna paartii waraanaan tiksu, sirna korojoo hatu. Warra kana waliin hojjechuuf waraanni bilisummaa Oromoo itti dabalamuu hin danda'u. Haaromsa isinii kenninaa jedhu. Haaromsa akkamii nuu kenna? Haaromsa hannaa. Haaromsa paartii yookaan nam-tokkee sirna sana eegu. Uummanni yoo waan barbaadu filachuu fedhee waan isaaf hin taane immoo barcuma siyaasaa irraa buusuu barbaade mirgisaa kan kabajamne yeroo dirqamni itti kennamu warra kana akka ajjeesnuuf. Kanaaf nu haaromsu. Haaromsa akkasii barbaaduu miti kan manaa baane nuti. Sirna cunqursaa gita bittaa saaminsaa fi dhiittaa bakka kaasnee sirna walqixxummaa tokkummaa bilisummaa. Naannoo Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti dargaggoota dirqiidhaan qabanii gara waraanaatti geessuun jabaatee itti fufee jira. Inumaayyuu hanga hojjettoota mootummaa dirqiin qabanii waraanatti geessuu gahee jira jedhan maddeen guutuu odeeffannoo kana akka taanutti isiniif qindeessinee jira. Yeroo dhiyoo as dargaggoota karaa fi geejjiba irraa humnaan fuudhuun gara leenjii loltummaatti geeffamaa jiru kan jedhu koomiin hedduu dhagahamaa jira. Hojjettoota mootummaa dabalatee dargaggoonni karaa irraa humnaan qabamanii gara bakka leenjii waraanaa geeffamu mana kuusaa yookaan magaazina garaagaraa keessa kaa'amanii akka jiran BBC'n maatii fi namoota qaamaan namoota dhimmicha sirriitti keessa beekan irraa odeeffateera. Mootummaan Ameerikaas gabaasa baaseen Itoophiyaan dargaggoota umrii hin geenye humnaan qabnu loltummaaf yookaan deeggarsa loltummaaf itti dhimma bahuu akka hin qabne gaafatee jira. Ministeerri dhimma alaa USA Itoophiyaatti humnaan nama bakka biraa geessuu ilaalchisee gabaasa bara 2015 baaseen mootummaan Itoophiyaa daa'imman seeraan ala leenjii loltummaaf yookaan deeggarsa loltummaaf akka kennaniif leenjisuu dhaabuu qaba jechuudhaan waamicha dhiyeesse. Naannolee Itoophiyaa keessaa Oromiyaatti dargaggoonni hedduminaan bakka garaagaraa irraa qabamu raayyaa ittisa biyyaa akka dabalaman yeroo garaagaraatti ni dhagahama. Badhaasaan maqaasaa kan jijjiirame godina Arsiiltaa hojjetaa mootummaati. Haakima Alloonii sadaasa 14 bara 2025 magaalaa Shashamannee maatii isaa biraa ganamaan bahee dhimmaaf Adaamaa deemee achirraa bakka hojii deemuuf osoo jedhu geejjiba akkuma bu'een humnoota nageenyaan qabame. Badhaasaan yeroo naqamanitti ani hojjetaa mootummaati. Haakima Allooniiti jedhee osoo itti wootu waadhu qaamni
nageenyaa xiyyeeffannoo naa kenne hin turree jedhe. Akka badhaasaan jedhutti qabamee achuma magaalaa Adaamaa keessatti kan argamu kuusaa dargaggoonni kutaa Oromiyaa garaagaraa irraa dhufan keessatti walii qabamanitti geeffame. Badhaasaan erga milishaa fi poolisiin qabanii bilbila harkaa hin fuudhin dura firasaa magaalaa Shashamannee jiruuf ergaa gabaabaa barreesse. Magaalaa Adaamaatti humnoota nageenyaatiin to'atamee jira kan jedhu. Jiraataa magaalaa Shashamannee fi fira badhaasaa nageenyaaf jecha maqaasaa akka hin dhahamne gaafachuun badhaasaan magaalaa Adaamaatti akkamitti to'annoo jala akka oolfame isa barbaachisu yeroo Adaamaa deeman waan isa mudatee fi taajjabe BBCdhaaf himee ture. Gurbaan Shashamannee bulee ganama dhimmaaf gara Adaamaa deeme yeroo dhuma inni konkolaataa irraa bu'u qabanii jechuudhaan haala inni itti qabame dubbate. Bakka badhaasaan qabamee itti geeffame sanatti dargaggoonni kumaatamaan lakkaa'aman bakka tokkotti walitti qabamanii argamu. Irra caalaan isaanii daa'ima. Sababni qabamaniif yakka dalaganii osoo hin taane fedhii isaanii malee gara dirree leenjii waraanaatti geeffamaa jiru jechuudhaan waan taajjabe BBCdhaaf hime. Firri badhaasaa kun godina Wallaggaa Bahaa Kiraamuutti humnoonni finxaalii faannoo uummanni oomisha qonnaa akka hin sassaabanne danqaa jiraachuu ibsame. Guutuu odeeffannoo kana akka taanutti isiniif qindeessinee jira. Wallaggaa Bahaa aanaa Kiraamuutti humnoonni finxaalii faannoo uummanni oomisha qonnaa isaa akka hin sassaabanne danqaa jiraachuu ibsame. Jiraattonni yaada isaanii kennaniin humnoonni finxaalii faannoo naannicha dahatanii jiran uummata oomisha qonnaa isaa sassaabachuuf socho'u riphanii eeganii haleellaa irratti raawwataa jiru jedhan. Sababa kanaatiin uummanni gandoota tokko keessatti karaa oomisha isaa sassaabu dhabu eeruun humnoonni mootummaa sakatta'iinsa taasisee aanicha akka qulqulleessu gaafatanii jiru. Gandoonni Aashuu Kusuyyaa, Ilxuu Aabboo, Margaa Jireenyaa fi Badhaasaa jedhaman humnoota finxaalii qabamanii uummanni guutuutti oomisha sassaabu dadhabee jedhan. Gandoota lalistuu Simboo, Caffee Guddinaa fi Baqqaa jedhamus rakkoo wal fakkaataa akka jiru dubbatanii jiru jiraattonni. Qeellam Wallaggaatti hadhas nama biraa ajjeesan. Qeellam Wallaggaa magaalaa Qaanqeetti hadhas re'aayipiin mootummaa nama tokko rasaasa itti roobsuun ajjeesan. Maqaan isaa Tashumaa Guddataa jedhama. Obboleessa faarfataa beekamaa Abarraa Guddataati. Naannoo Waaldaa Beeta Makaana Yesuusitti ajjeefame jedhan akka maddeen himanitti. Manni maree dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa ministeerri barnoota dhimma amantaa keessa seenuuf heera sarbee jechuudhaan himate. Manni maree waliigala dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa ibsa baaseen qajeelfamoota ministeerri barnoota irra kennan balaaleffachuun kun barattoota musliimaa uffata amantaa isaanii irratti hundaa'uun qoodaa jedhe. Pirezidaantiin mana maree waliigala dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa Sheek Haji Ibrahim Tufaa sarbamni mirga barattoota dubartoota musliimaa irratti xiyyeeffate hatattamaan dhaabbachuu qaba jechuudhaan dhorkii niqaabaa dabalatee dhorkiiwwan uffatarra kaahaman barattoota musliimaa qooduuf duula yaadamuun taasifamaa jirudha jechuudhaan ibsan. Roorroo ministeerri barnoota dubartoota musliimaa sababa uffata islaama isaanii qofaan irratti raawwataa jiru gonkumaa hin fudhannu ni balaaleffanna jedhan. Egaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoowwan keenyarraa waa hedduu akka argattan abdii qabna. Odeeffannoowwan keenya guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne asumaan goolabnee jirra. Odeeffannoowwan keenya biraatiin hamma walitti deemnutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayibii godhan sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yaada qabattan komantiidhaan nu barreessaa. Waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadha.